Qabxii digdamii ja'affaadhaa kan amma waliin ilaallu nama ta'ee dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos raajiiwwan duraan dubbataman keessaa qabxiin digdamii ja'affaan raajii waa'ee sabni garaa guutuudhaan akka abboommii waaqayyootti otoo hin ta'in akka abboommii fi seera namaatti waaqeffannaa qaama nalaatiin ulfinaa isaaf kennuuf yaalii akka godhan yookaan akka yaalan raajicha Isaayaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Waaqayyo sabni kun dubbii afaan isaatiitiin anatti in dhiyaata, ulfinas anaaf in kenna. Karaan isaa garuu anatti fagoodha, akka abboommii namaatiin barsiifamanitti ana in sodaatu yeroo jedhu argina. Kanaaf kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu maalidha? Raajiin duraan dursee raajame kun raajicha Isaayaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 irra kan jirudha. Raawwii isaa immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 15 6 hanga 9 irratti akkas jedha. Akkasitti seera muka abbaa keessaniitiif jettanii dubbii Waaqayyoo busheessitu. Isin of hin arginee nanaa. Isaayaas waa'ee keessaniif raajii isaa keessatti sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna, garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera waaqayyootti barsiisuu isa jedhe ba'eessaa dubbate jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo caqas argina. Egaa raajiiwwan duraan dursee dubbatame kana yeroo laallu wangeelota arfan keessatti immoo bal'inaan tokko tokkoon ilaalla waan ta'eef ammaaf dura buufata kakuu moofaa keessaa boqonnaaf lakkoofsa hima yookaan jecha barreeffama achirra jiru ergaa achirra jirudha. Kakuu haaraa keessatti immoo iddoowwan ijoo itti caqafamanidha waan ta'eef bal'inaan achi keessatti ilaalla waan ta'eef nu duukaa bu'uu ni dandeessu jechuudha. Qabxiin 27ffaan immoo maalidha? Yesuus Israa'eelota abdiin Waaqayyoo imaanan adaraan mootummaa Waaqayyoo itti kennameen tuffatamuusaa raajiin duraan raajame yookaan dubbatamee tureera. Faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 22 fi 23 irratti akkas jedha. Dhagaan inni warri ijaartonni tuffatan isa mataa golee qajeelchu ta'e. Kun Waaqayyo biraa ta'e, inni immoo ija keenya duratti dinqisiisadha yeroo jedhu argina. Raawwii isaa Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 42 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii akkas jedha. Raawwii faarsaa 118 lakkoofsa 22 hanga 23. Kanarratti Yesuus isin caaffata qulqullaa'an keessaa dhagichi mana ijaartun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Kun gochaa gooftati ija keenyattis dinqiidhaa kan jedhu takka hin dubbifanneeree jedhee Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 42 irratti dubbata. Egaa Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa duuka buutota isaa gaafatu, kaan Eeliyaas jedhu, kaan Ermiyaas jedhu, kaan immoo raajota keessaa isa tokkodha jedhu jedhanii yeroo isa kanatti himan, isinoo anaan yookaan ilma namaatiin eenyu jettu jedhee waa'ee eenyummaa ofii isaatii yeroo gaafate Phexros Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti ati masiihicha jiraataa ilma Waaqayyooti jedhee deebii kana yeroo deebisu isa kana abbaa kootu siif mul'isee abbaa kootu siif ibsee nama foonii yookaan namummaa foonitiin osoo hin taane abbaa koo irraa argatte karaa hafuura qulqulluu ati kattaadha ati dhagaadha dhagaa kanarratti kattaa kanarratti waldaa koo maalan godha nan ijaara waldaa koo nan hundeessadha. Galanni Yesuus Kiristoos faatu. Kanaaf egaa asirrattis maalidha? Yesuus Kiristoos kattaa jiraataa dhagaa jiraataa isaa
golee mataa qajeelchu mana jaaruudhaaf kan fayyadu yookaan waldaan kiristaanaa isa irratti isaan wal qabattee qaama Kiristoos taatee akkamitti akka ijaaramtuu fi akkamitti akka hundooftu kan ta'e bu'uura waldaa kiristaanaa kan ta'e dhagaa yookaan kattaa kan jedhame Yesuus mataa isaati. Waaqayyo abbaan isa dubbate kana yeroo jedhu argina. Ergamtichi Phaawulos Qorontoos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti hundeen dur kaa'ame eenyudha? Kiristoos. Hundee waldaan kiristaanaan hundeessine waldaan kiristaanatu irratti kan hundoofte hundee namtolchee yookaan uumamni kamiyyuu hundeessine waan ta'eef isa akka ta'e. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti isa kanaadha. Hundee ergamoota fi raajotaa irratti yookaan hundee warra Yesuus Kiristoos hawaaraatota ergamoota irratti hundooftaniitu jedhee Phaawulos yeroo dubbatu argina. Marqos boqonnaa 12 akkasuma 10 hanga 11 irratti argina. Luqaas boqonnaa 20 17 hanga 18 hojii ergamootaa boqonnaa 4 11 fi Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga 8 tti illee Yesuus dhagaa jiraataa jedhameera. Amantoonni immoo dhagoota jiraatoo jedhamaniiru. Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga 8. Egaa Phexros Maatewos boqonnaa 16 18 irratti ati dhagaadha dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara nan hundeessa kan jedhe immoo Phexros maal jedha nuti yookaan amantoonni dhagaa jiraatoo jedhamaniiru. Kanaaf golee mataa qajeelchu yookaan kallattii argisiisu fi manni yookaan waldaan kiristaanaa qaama Kiristoos kana keessatti akkamitti akka ijaaramtu kan dubbatudha waan ta'eef manni Waaqayyo ijaaru kunis immoo kan irratti hundaa'e Yesuus Kiristoos irratti akka ta'e Yesuus qajeelcha mataa dura bu'aa tiksee akka ta'e waldaan kiristaanaa tikti hoolota Waaqayyo immoo tokko tikseen ishiis immoo hundeen ishiis immoo itti gaafatamaan dura bu'aan ishii tokko akka ta'ee fi Yesuus Kiristoos Waaqayyoon kan filatame Waaqayyoon kan kabajame ulfina qabeessa fi jaallatamaa kan ta'e qulqullaa'aa akka ta'edha sagalee Waaqayyoo kan dubbatu maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf dhagaa golee qajeelchu gubbee ta'ee Yesuus Kiristoos akkamitti akka nu qajeelchuu qabu mootii ta'uu isaallee akkaataa itti dubbatame qaba waan ta'eef. Qabxiin 28ffaa raajii waa'ee du'aa ka'uu namoota du'aniitiif raajiin dursa dubbatameera. Egaa namummaa Yesuus Kiristoosiin amma Yesuus du'a mo'ee ka'utti illee karaan ittiin mirkanaa'ee jira waan ta'eef. Isa kanaadha kan inni argisiisu jechuudha. Maalidha? Fakkeenyaaf yoo laalle Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Reeffi isaanis du'aa hin ka'a. Isin warri awwaala keessa jirtan ka'a gammadaa faarfadhaa. Egaa laftis ekiraa warra du'anii olin baafti yookaan olin baasti yeroo jedhu argina. Isaayaas boqonnaa 26:19 irratti maal jedha? Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Warri Waaqayyoon amanan bara baraan du'aan boodallee ka'anii iddootti awwaalaman sana keessa hin jiraatu. Reeffi isaanis maalidha? Du'aa hin ka'a. Du'aa ka'uun akka jiru dubbataa jira. Isin warri awwaala keessa ciiftan ka'a gammadaa faarfadhaa. Egaa laftis ekiraa warra du'anii olmaan gootii hin baafte raajichi Isaayaas yeroo dubbatu argina isa kana. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irrattis kan nuti arginu kanaadha. Maal jedha kutaa sanatti? Warra obbaafatan garaa lafaa keessa rafan keessaas baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaanis yeelloo jibbisiisaa bara baraaf hin ka'u yeroo jedhu argina. Gam lamaan warra amanan jireenya bara baraatiif amananii warri du'an yookaan warra obbaafatan warra awwaalaman warri du'an jechuudha. Warri immoo otoo hin amanin du'anii achi keessaa kaanii yeelloo bara baraa qaanii bara baraa firdii bara baraatiin maal godhu hin ka'u. Isaayaas boqonnaa 20 lakkoofsa 19 kana gaaraawwisaa Maatewos boqonnaa 22:32 irratti akkasumas immoo Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 26-27 Luqaas boqonnaa 20:17 wangeelota wal fakkaatoo yookaan sinoptic gospels warreen jedhaman kana seenaadhuma tokko ta'iidhuma tokko waanuma ta'e tokko taatee tokko immoo barreessitoonni arfan kun wangeela keessatti yeroo caqasanidha. Maatewos boqonnaa 22:32 irratti maal jedha? Inni ani Waaqayyo isa kan Abrahaam kan Isaaqii fi kan Yaaqoob jedheera. Inni Waaqayyo warra du'anii miti. Waaqayyo warra jiraataniiti malee isaan hin jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqa Abrahaam
kakuu kan wajjin galee jechuudha. Waaqa Isaaq kakuu kan wajjin galee jechuudha. Waaqa Yaaqoobidha. Kan warra jiraatanii kan bara baraan jiraatan darbanii warra jiraatan karaa kakuu kanaatu warra waamama warreen kaadhimmataniiti malee kan warra du'anii achi nafaniiti mitan waaqa jiraatadha. Yeroo jiru argina. Inni kun maaliif wal qabata? Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 hanga 33 yoo laalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo barsiisaa tajaajilaa jiru barsiisota seeraa warreen jedhaman akkasumas immoo saduqoota warreen jedhaman garee amantaa warra Yihudootaa keessaa warreen ijoon kun Yesuus Kiristoosin gaafii garaagaraa kallattii adda garaatiin gaafataa turan. Egaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa ture tajaajilu naannoo gaafii 383 gaafatamee ture. Gaafiiwwan kanaaf deebii ga'aa fakkeenyanis barsiisanis kallattiidhaanis deebisaa ture. Garuu kallattiidhaan gaafii 3 qofa deebise. Isaan kaan fakkeenya fudhataa raajii isa caqafame sana barsiisaa akkas jedhamee caafameera barreeffameera waa'ee kootiif waa'ee keessaniif jecha Yesuus Kiristoos deebii itti laataa ture. Maatewos boqonnaa 22 hanga 33 kana gaa garee warra saduqootaa warreen ta'an gara Yesuus Kiristoos dhufanii Yesuus kiyyeessuudhaaf Yesuus gaafii kanaan qabuudhaaf waa'ee tokko gaafatan. Warri saduqootaa kun maalidha? Du'aa ka'uun hin jiru jedhanii warra amananidha. Ergamoonni yookaan maleekonni waaqarraas waaqayyoos hin jiru, addunyaan hafuuraa hin jiru, seexanni illee hin jiru jedhanii warra amananidha waan ta'eef. Warri Fariisotaa garuu isa kana hin amanu. Warri saduqootaa kun seera Musee 5 Pentaatuuk yookaan Tooraa kan jedhamu macaafota Musee 5 sana ni amanu. Garuu isaan kun du'aan booda jireenyi hin jiru, ergamoonnis hin jiran, addunyaan hafuuraa hin jiru jedhanii warreen amananidha waan ta'eef isaan kun dhufanii gaafatan. Egaa isaan kana keessa warra saduqootaa kana keessa baay'een isaanii luboota warra ta'anidha, hangafoota luboota warra ta'anidha, dureeyyiidha turanis waan ta'eef gaafii kana gaafatan. Maal jedhanii gaafatu? Maatewos 22 hanga 33 gidduutti kan ilaallu dubartii tokkotu ture. Namni tokkoon fuudhe. Sanaan booda otoo barcumaan dhaabbatiin otoo dhalan godhatiin hin du'e. Obboleessi isaa inni itti aanu qixisuun immoo hin fuudhe. Innis otoo dhalan godhatiin hin du'e. Inni sadaffaanis arfaffaan hanga torbaatti obboloonni kun itti darbanii dubartittii kana fuudhanii. Mootummaa Waaqayyoo keessatti kan isaan kamii yookaan kan isa kamii taate? Dubartittiin tokkittiinuma waan ta'eef kan kamii taati jedhanii Yesuus Kiristoosin gaafatan. Yesuusin kiyyeessuudha. Seenaan kun dhugaadha moo sobaa? In kalaqammoo akkamilaa kutaa sana keessatti kan jedhuuf qorannoo kan biraatiin dhufu. Garuu gaaffii isaan gaafatan kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni deebisee maalidha? Kan inni dubbate maalidha? Mootummaa Waaqayyoo keessa mootummaa fuudhaa fi heerumaa hin jiru. Namoonni akka ergamaa waaqarraa, ergamoota waaqarraa yookaan maleekota waaqarraatti Waaqayyootti jiraatu malee fuudhuun heerumuunis hin jiru. Maalidhaaf? Jarri mootummaa Waaqayyoo du'aan booda jireenyi hin jiru jedhanii waan amananiif Yesuus kallattiidhaan maal jedhe? Akka Waaqayyoo akka ergamoota Waaqayyoo taatanii yookaan ta'ee jiraatan namni malee fuudha feerumaan achi keessa abbaa warraa faatu warraa hin jiraatan jedhee ergamoonni Waaqayyoo akka jiranillee du'aa ka'uunis immoo akka jiramullee qaama fuuraa uffatee namni du'aan booda akkamitti akka jiraatu kan dubbatedha. Dabalataan Maarqos boqonnaa 12:18 hanga 27, Lukaas boqonnaa 20:27 hanga 40 dubbifachuu dandeessu. Maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo hojii ergamootaa 23 lakkoofsa 8 irrattis garee warra saduqootaa kun du'aa ka'uu akka namanne ergamoota Waaqayyoo akka namanne illee kan inni dubbatu kan inni dhugaa ba'uudha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti waa'ee firdiiwwan akaakuu 5 kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame wajjiniin ilaalla. Iddoo kamitti firdiin sun, yoom raawwata firdiin sun, maaliif raawwata firdiin sun, bu'aan sun illee maaliif kan jedhu achi keessatti ilaalla waan ta'eef amma achi keessa galuun hin barbaachisu. Inni kun haala kanaan akka raawwatame. Egaa du'aa ka'uudhaan booda namni jiraachuu akka danda'u kana erga dubbateen booda jechuudha. Isaayaas boqonnaa 26:19, Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti, Maatewos boqonnaa 22:32, Maarqos 12:20-27, Lukaas boqonnaa 20:17 erga laalle Yohaannis boqonnaa 5:28-29tti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Akkas jedha. Dhuguman isinitti himaa, warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroon itti dhaga'an in dhufaa, isaan awwaala keessaa in ba'u, warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuuf in ka'u, warri waan hamaa
hojjetan immoo maalidha jedha firdiitti dhiyaachuudhaaf in ka'u jedhee Yesuus Kiristoos beellamaa jira. Garuu firdiin warra Yesuusitti otoo namanin du'an otoo lubbuudhaan jiranuu soo Yesuusitti dhufe firdiidhaa fi nuti firdiidhaa fi miti teessoo adii fuulduratti firdiidhaan dhiyaannu warra namanne wajjin inni dhiirru dhiiga Yesuusin nuu kanfalameera qaraanoo irratti bu'aansaa du'a Yesuus Kiristoosdha nuuf immoo jireenya bara baraa yookaan qajeelummaa nuu kenne waan ta'eef Yesuus Kiristoos kana irratti illee yeroo dubbatu yeroo dhugaa ba'u in argina. As keessatti jireenya bara baraa waan gaarii warra hojjetan kan jedhaniif namoonni waan gaarii hojjechuudhaan jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo nan dhaala warri jedhan jiru tokkumaa gonkumaan danda'amunni kun wanti gaariin Yesuus Kiristoos amananii jireenya bara baraa warra argatan jireenya bara baraatiif fayyina bara baraatiif akka bara baraan jiraatan isa dhugaa ba'uudha jechuudha. Qabxii 29ffaan maalidha? Raajii waa'ee Yesuus Kiristoos saba lafarraa hundumaatti fayyisuu Waaqayyoo akka mul'isu akka ibsuuf raajame yookaan dubbatame. Jalqaba irratti seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 30 irratti Israa'el Yoosefiin ani amma fuula kee argee fayyaatti jiraachuu keessi ergan beekee yoon du'eeyyuu du'e in jedhu jedhee Yoosefitti hin dubbate. Israa'el kan jedhame jira Yaaqoob abbaa Yoosef kanaadha waan ta'eef seenaa Yoosef hin beekna baay'een keenya waan ta'eef bara dulluma isaa duraan du'e jedhamee obboloonni Yoosef ijoolleen Yaaqoob yookaan ijoolleen Israa'el kun gabaasan kana du'eera ilmi koo jedhanii abdii kutatan abbaa faati jechuudha. Dhuma irratti Waaqayyoon immoo gara biyya Gibxiitti isa ergee yeroo dhuma irratti wal argan ija kootiin si argeera jedhee aggaamsoo kana yeroo dubbatu argina achi keessatti jechuudha. Inni kun maalidha? Yesuus Kiristoos saba lafarraatti fayyisuu Waaqayyoo akkamitti mul'isa kan jedhuuf Isaayaas boqonnaa 42 lakkoofsa 6 irratti akkas jira. Ani Waaqayyoodha, ani qajeelummaadhaan si waameera, ani harka sin qabaa sin eegase. Saba ani kakuu galeefii fi saba lafarraatiif ifa akka taatuuf si kenneera. Waaqayyo abbaan yeroo waa'ee ilma isaa dubbatu ani Waaqayyoodha, ani qajeelummaadhaan maal godhe si waameera, ani harka sin qabaa sin eegase. Saba ani kakuu galeef Israa'eelota jechuudha. Saba lafarraa Ormoota yookaan Jeentaayils warreen jedhamaniifis maalidha? Ifa akka taatuuf ani maal godhe si kenneera jedhee Waaqayyo Yesuus Kiristoos kanarratti yeroo dubbatu yeroo dhugaa ba'u arginaa maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyo. Raawwisaa Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irratti argama. Garuu 28 irraa kaasee akkas jedha. Raawwinsaa maalidha? Raawwinsaa akkamitti dubbatame kan jedhuuf akkas jedha. Yommuu Simi'oon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffatee egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbichi kee nagaadhaan jireenya kanatti maal godhe hiiki. Garbicha kee tajaajilaa kee naa'oo kee kana maal godhe nagaadhaan hiiki akkuma dubbattee turte. Lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arguuf kana qopheessitee yeroo jedhu argina. Sabni hundinuu ana qofa osoo hin taane mangiddichi yookaan namni guddaan kun jechuudha Simoon Yesuus Kiristoos yeroo gara mana qulqullummaa guyyaa qullaa'inaatti qabatanii deeman sana kan dubbatameera. Fayyisuu kee ija kootiin argeera saba hundumaaf immoo akka kaaftedha jedhee lakkoofsa 31 irratti maal jedha? Sabni hundinuu akka arguuf kana qopheessite Yesuus Kiristoos kana jechuudha. Israa'el qofa osoo hin taane saboonni biroo namoonni biroo. Lakkoofsa 32 irratti maal jedha? Innis ifa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti akka mul'iftuuf saba kee Israa'eliifis ulfina akka ta'uufi jedhe. Ulfinni Yesuus Kiristoosiif bara baraan haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos kun qajeelummaa Waaqayyoo karaa Waaqayyoo daandii Waaqayyoo fayyisuu Waaqayyoo oolchuu fi of kalchuu Waaqayyoo kana Israa'eelota qofatti osoo hin taane saba Israa'el hundumaaf namoonni tokko tokko barsiisonni tokko tokko amantaan sobaa tokko tokko Yesuus Israa'eelota qofaaf dhufee jiranii yeroo barsiisan ilaala. Wangeelota keessatti ni ilaalla Yesuus. Maaliidhaaf Yesuus Kiristoos yeroo lallabu Yohaannis cuuphanillee Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti ilaa oolicha Waaqayyoo isa cubbuu ilmaan namootaa biyya lafaa hundumaa irraa fuudhu dhabamsiisu. Yesuus
du'ee du'a mo'ee erga ka'een boodas kan inni jedhe gara biyya lafaa hundumaa sabaaf lammii hundumaa deemaa wangeela uumama hundumattu maal godhaa lallabaa jechaa ture Yesuus Kiristoos. Anaaf iddoo tokko qofa caqasaniit Yohaannis yeroo barreessa Yesuus Niqoodimoos wajjin dubbate Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16-18 irratti olaale isatti kan amanu hundinuu jedha jireenya bara baraa qabaatu malee abaduu fi miti Waaqayyoon ilma isaa tokkicha biyya lafaa hundumaaf kan kenneefi jedha. Kanaaf Yesuus barsiisa isaatiin gochaa isaatiin arfama isaatiin taammirii yookaan dinqii hojjetuun illee ilmaan namootaa hundumaaf akka waamamee fi ilmaan namootaa illee gara isaa dhufanii warri namootas warri Israa'elootaas jechuudha. Addunyaa kana qomoo sadiitu jira addunyaa kana irra waan ta'eef Yihudoonni jiru miti Yihudoota yookaan miti Israa'eloota warri ta'an jiru. Yihudoota fi Israa'eloota keessaa immoo nama haaraa nanuuma jedhee dhiigalma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin warreen fayyan waldaa kiristaanaa isa jedhamu sanaa achi keessa kan ishiin argamte waan ta'eef isa kanaadha kan inni dubbatu. Anaaf egaa raajiiwwan kana yeroo laallu akkaataa raawwii isaaniitiin sagalee Waaqayyoo keessatti laaluun ni danda'ama waan ta'eef biyya lafaa hundumattuu isa kanaa akka Yesuus Kiristoos mul'isuu fi jedhee yeroo dubbatu jedhee yeroo dhugaa ba'u hojii ergamootaa boqonnaa 13:46-47 darbitanii ilaaluu dandeenya yookaan ilaaluu ni dandeessu. Dhuma irratti immoo gariidhaan gartokkeedhaan kan raawwatame jira isaa 52 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa biyyi lafaa guutummaatti daariidhaa hamma daariitti fayyisuu Waaqayyoo keenyaa in arga. Fayyisuu maali? Fayyisuu Waaqayyoo keenyaa in arga. Waaqayyo irreesaa isa qulqulluu saba lafarraa hundumaa duratti maal godha in mul'isa. Irreesaa isa qulqulluu irree Waaqayyoo harka Waaqayyoo ciqilee Waaqayyoo ogummaa Waaqayyoo kan jedhamee jira. Yesuus Kiristoos kanaadha waan ta'e warroota ormoota warreen ta'an illee isa kana Waaqayyoo maal godha in mul'isa. Kun mootummaa waggaa 1000 yookaan milineemii gaafa Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufee lafa kanarratti bulchiinsa waggaa 1000 yeroo bulchu seexanaa fi ammeenya hundumaa hidhee jechuudha. Lafa kana addunyaa kana edeen isa jalqabatoo cubbuun hin galinitti yeroo deebisu Yesuus ofii isaatii yeroo bulchu manni qulqullummaa lafa kanarratti yeroo ta'u Yesuus hangafa lubootaa ta'e ofii isaatii yeroo qajeelchuu fi wanti hundumtuu toora qabatee yeroo abboomamu sanaa yeroo dubbatu argina jechuudha. Xiqsiin kun yookaan luqisiin kun irree isaatii Waaqayyoon isa kana maal godha in raawwata yeroo jedhu argina. Maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo qabxiin 30ffaan maalidha? Yesuus Naazreetitti saba dhuunfaa isaatiitiin tuffatamullee yookaan Yihudoota Ibrootaan Israa'elootaan tuffatamullee hafuurri gooftichaa yookaan hafuurri qulqulluun akka sarara buufatuuf yookaan akka sarara ta'uu fi mana qulqullummaa keessatti illee akkamitti akka mul'atu raajiin dubbatamee fi yookaan raajamee ture. Kanaaf isa kana qixa sagalee Waaqayyootiin mee akkamitti ilaalla? Kan dubbatame maalidha? Raawwinsaa immoo akkamitti? Mana sagadaa keessa galee immoo isa barreeffame hafuurri goofticha hafuurri qulqulluun akka irra jiru sana biraannaa yookaan iskrool kan jedhame sanarraa macaafa maramu sanarraa gogaa duugame irratti kan barreeffame sanarraa macaafa isaa keessaa fuudhee yookaan banee yookaan hiikee diigee isa barreeffame raajicha Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1 fi 2 irratti akkas jira. Hafuurri Waaqayyo gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamanitti akkan himuuf Waaqayyo maal godhe na dibeera. Warra garaan isaanii maal ta'e gadde. Warra garaan isaanii cabe akkam maal godhu akkam fayyisuufi. Warra booji'amanitti gadhiifamuu warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni maal godhe na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatame. Guyyaa Waaqayyoo keenya itti maal ta'eera labsu yookaan itti mul'atu ija baafatuu fi haaloo baafatu akkan labsuu fi warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Wantoonni ijoon as keessatti barreeffaman Yesuus hafuura gooftichaa hafuura qulqulluudhaan dibamee kan dhufeera. Warra gadadaman gadadoo keessaa baasuudhaaf warra bo'an gadda keessaa baasuudhaaf warra hidhaman hidhaa keessaa baasuudhaaf warra garbummaa jala jiran birmaduu baasuudhaaf luba baasuudhaaf guyyaa Waaqayyo gooftaan ija ittiin ba'u haaloo ittiin ba'u seexanaa fi cubbuu kana itti barbadeessuu fi dhabamsiisu du'ee du'a mo'ee akka ka'uu fi Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu kanaan akka dhalatu hafuura qulqulluu kanaan akka tajaajilu hafuura qulqulluu kanaan warra du'an keessaa illee akkamitti akka ka'u Waaqayyo gooftaa kan jedhu jira. Yesuus dibame isa muudame isa qulqulluu jedhee kutaa kana keessatti yeroo kaa'u argina.
Raawwisa wangeela Luqaas boqonnaa 4:17 hanga 19 irratti akkas jedha Yesuus yeroo dubbatu zakana. Macaafa raajichaa Isaayaas itti kenninaan maraa macaafichaa diigee kutaa dubbiin kanatti fufee jiru itti maal godhe caafame argatee dubbises Yesuus Kiristoos macaafa sana keessaa maraa macaafichaa keessa. Inni maal jedhee inni hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti akkan himuuf yookaan himuudhaaf ani maal godhe na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf warra jaamaniif jaamota warra ta'aniif jechuudha agartuu isaanii deebisuudhaaf warra cunqurfamaniif luba baasuudhaaf waggaa ayyaana jaalalaa gooftaa labsuudhaaf na ergeera jedha. Guyyaa gooftaa waggaa gooftaa guyyaa ayyaanaa kan gooftaa kan jedhamu gaa baraka kuwaaraa nuti amantoon ayyaanni keenya tokkodha innis Yesuus Kiristoosina. Ayyaanni biraa kan nuti guyyaadha waggaadhaan adda baafnee waaqeffannu itti kabajnu hin jiru. Ayyaanni keenya Yesuusidha. Yeroo hundumaa Yesuus kana kabajna, yeroo hundumaa Yesuus kana yaadanna. Kan biraan qabnu waan ta'eef guyyaa ayyaanaa waggaa araaraa kan gooftichaa sanaa yeroo jedhu argina. Maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf akkamitti ilaallaa akkamitti hiiknaa isa kana jedhee beeknee sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuu akka dandeenyu ayyaanni Waaqayyoo hunda keenyaa gargaaru hafuurri Waaqayyoo nu wajjin ta'a. Nagaan Waaqayyoo nu wajjin jira. Yeroo hundumaa gaasa kana gara Faasikaatti deemaa jirra. Maalummaa Faasikaatiin dura kan nuti beekuu qabnu maalidha? Raajiin dura raajame maalidha? Akkaataa itti raawwatame, eessatti raawwate, maaliif raawwate? Baraka kuwaaraa amantoonni Yesuusin amananii sabaaf sablammii hunda keessaa dhiiga qulqullicha Yesuusin tokko ta'an tikseen isaanii tokko waldaan tokko kan taate kana akkamitti deddeemina kan jedhu beekuudhaaf egaa dura buufata kana barataa jirra. Ayyaanni Waaqayyoo hunda keenyaa gargaaru.